السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقبضني دعوة تقية قال في قاري بكجر تنتنا جيني يلا جيني في قارين كتام رئيس نادك وسنيجا ودو قده سنيك وديتين في أرانتنا سن إسماعيل التاني مني لما قرتي ولا يي لما سني أكمل يبصر دات تنسني يبصر خوشي سني جراني أكمل فيديو يبصر قرتنسن يبصر إيجا إذا خوتي مانت تنديب نجاني نمني تقولي نمني سان كبنجرو ani ragata kamalitin dubbadu namni tokko illee jechuudha namni ibsaa qabu khabira tokko illee hin jiru waan isaan ibsaa irraa barbaadanis illee hin beeku maaliif akka qaban illee yoon beeku baadde maaliif hariiroon takka illee isaaniif ibsaa gidduu wanni takka waan isaan ibsaa irraa qaban ni jirti nitti hin fakkaattu maaliif jennaan yaa ibsaan hanga ammaatti nama tokko kamiidhaan qabu yoo dachaas maamii harkaa baase malee namni biraa takka illee ka ibsaan miidhee hin jiru saniif jecha dhimma takka ammalatti sababa takka ammalatti akkanumatti jechuudha afaan keessoo walbaduuf jecha akka jaansan godhaniiti jiran jechuudha maaliif kana akkamittiin dubbachuu danda'e dhibbaan dhibbatti afaan guuteetiin dubbaddan dhibbaan dhibbatti afaan guuteetiin dubbadda sodaa takka ammalatti namni isa qabee maammee fi abdi takka arraas boruus taanaan hanga feetanillee didaa hanga feetanillee kijiba hanga feetanillee amanuu dida isin malee namni tokko illeen qaybsaa qaben jiru nagee barbaannaan karaa nagaatiin abbaa maatiidhaa maatii isin irraa guddifatu ilmaan qaba ilmaan barsiifata ilmaan guddifata nagaan ilmaan isin irraa guddifatuuti akka nama tokkootti akkuma gartee dhoowwisanii qabdan sanitti dhoowwisaan gallakkisaan isin hin jaan san ta'uu baannaan garuu immoo mataa keessan irra rakkoon fidina dhageessanii abdi gurra bane dhageeffadhu hoola haaki keetii kana faa wajjin nanga mandura rakkachaa turan haaki keetii kana wajjin jechuudha yaa osi galaa baate haaqni ni qallata malee jechuudha yaani mitire angaafuma sanu gaafuma gartee wajjin jiraannu san gashattu takkaa qalbii guutuudhaan gartee miti si abdaddeen beekaa waan qalbii guutuudhaan waan kana naaf goota jee maaliif xawul waallee waan taateef sin abdatini arraas taanaan boruus qabdanii miti akka qabdanitti waan irraa barbaadan san yookaan bilbila nagalaa kaasaadhaati yoo isarraa waa barbaadan waan barbaachisaa guutuu ta'e anaatu isiniif kenna wanni isin barbaadde yoo jiraatti isa gallakkisaa yoo gartee miti kaayyoon teessan guddaan ana taates ani isiniif hin dhufa eeyyuwa kaayyoon teessan guddaan yoo dachaas taates ani isiniif hin dhufa ibsaa gallakkisaa anaatitu bakka isin jirtanitti isiniif dhufa ana akka feetan gootan ana akka barbaadan gootaniti ibsaa firraa gallakkisaadhaati ana immoo maaliif maatiin qabu ni beeytanii namni tokko agartee miti masaarifa na gaafatu waan hin jirreef ani akkaan barbaadetti hin jiraadha waan ta'eef anarraa waan barbaadan guutuu fudhadha ibsaa immoo firraa gallakkisaa dhugaan isin hin jaa akka nama tokkotti isin yoo gartee wajji nyaannee warra beeku taate wajji dhuunee warra beeku taate yoo haftee haa wal biratti hambifannuu kan jettan taate abbaa maatiidhaaf irraa gallakkisaa yoo haftee beeytan san ta'uu baannaan ammoo bilaashitti gartee miti osoo dhimmaa kana keessa dhimmaa hamaa keessa naquu baattanii gaariidha atis maame dhageeffadhu an dhugaan siin jaa dhimmisi takka illee dhimma ibsaa irraa qabdu hin jirtu takka wannummaan ibsaa irraa qabdu yoo jiraate natti as kanne dheengadda siitu akkas godhe siin maraachi ilmaan isaa keessaa baase qaaletti teessan gartee miti masarat baanan sanii wajjin isinii warri ilmaan isaa keessaa alatti baase arraas taanaan namni ilmaan isaa irraa qabee karaa irraa meesse isin malee namni biraan jiru boleeyyan kiyya dhugaa walitti himnaati maatiin hiyyoomsina namni tokko yoo dhugatti dhimmi dhuunfaa dhimma gurguddaa isin gidduu jiru takka illee nagarree ammallee wanni kun dhaabbattee jeetiin kee dhimmi kun dhumattee ulii karaa dhumaa deemu jirti jeetiin taa'ee ilaalu jira ammallee akka haaraatti qabsiistan ibiddi isin qabsiistan kun garuu hadhaamuu miti akka allaaluu harkuu kanatti saniif dhimma ta'e ibsaa irraa qabaata yoo jiraattan natti himadhaa maali isin mee
hundinuu akka waliin beeknutti akka hawaasni innis beekutti ibsaarraa waan akkana feena waan kana feena jaayiti natti himadhaa maali mee wanni isin ibsaarraa barbaaddan maali eeyyuu rakkoon isin asirraa qabda yoo jiraatti maali mee tana sani jaa abdii qoyaan garuu waan dhibii jira mee maammeeti keessuma naa taa'e abdii ibsaa wajjin qoywe lola isin qabdan quba kan hin qabu hin jiru ingidde nagaan akka dhiiraa takkatti rakkoo jirtu hunda waliin furree isin biraa deeme arra garuu immoo maammee waliin taate abdii maammee waliin taate ibsaa abbaa maatii qabdee maaliif itti caljatte abbuleessi kiyya ani akka isin qabdan dhibbaan dhibbattiin isin beekan maaliif waan naan jettanii jira waan ta'eef waan edda naan jettanii jira waan ta'eef edaan edumaa yeroo isin jettan sanuu haala mijjeeffattaniiti waa hundee gootaniitu murtanii fixaniiti achi booda narra dawwaltan waa hunda gootanii fixanii narra dawwaltan faayidaa isin hin qabu faayidaa isin hin qabu walitti gannuun baasina wal qusachuun gaariidha osoo wal qusanne gaariidha haya haati mana isaa quba gurra haattee jirti ilmaan isaa iyyuu jiran mee maal isin fayyada tadheen gadda baajii takkaa ol badee jechuudha dhabamee tarabbiitiin mana galeessan numa beeytanii akka itti dheengadda mana galeessan numa beeytan walaakin har'allee qabdanii waan irraa qabda yoo jiraatti dhugaadha ibsaa waan akkanaa isaan jalaa fuudhanii ibsaa qabaniin jaa arra garuu immoo waan isin ibsaa jalaa fuudhanii waan ibsaan isin jalaa fuudhanii nagarre akka nama tokkootti ilmaan nagaan guddifatu jira nagaan ilmaan isaa guddifatu jira nama tokko kan nagaan ilmaan isaa guddifatu jiru yeroo qabdanii akka gartee hubbaatitti taphatan isin mararu garuu hanga yoomi wanni kun lolli keessan kakee kun eessitti akka dhaabbachuu deemuuf yooma akka dhaabbachuu deemu annaa galaan jiru waan isin hin jaan afaan nagaatiin walitti haasoo jiraami osoo gartee dubbii lolatti aantutti nun dabarsine gizeedhaan amma yeroo amma keessa jirtan kanatti daqiiqaa ammaa kanatti sookan deemaan tanaa kanatti ibsaa achirraa gallakkisaa tokko dhugaa takkaan isin hin jaa ibsaa namni qabee isin malee hin jiru ibsaan lafaa kee akkanatti hin dhabamu akkana lafaa kee hin dhabamu waan naan jettaniin beeytan kutuun keessanuu abdiis walaamaamee karaa nagaatiin wajjin jiraannaa jennaan karaa nagaan hun ta'u hanga waan barbaannu harka nu takka teettanii ani waan barbaadan san silaa beekee nama gartee miti ganamaan waan barbaadan san guutuu isinii godhee karaa nagaatiin nagaa filadhee jiraatu keessaa nama tokkoon maaliif kana jee sodaa keessaniif osoo hin ta'in waan inni nagaa jaaladhuuf nageenyi eenyuyyuu gaariidha nageenyi nama hundaafuu gaariidha yoo nageenyi hin jiraatin jiraachuun rakkoodha nama nagaa qabu bobbee gala nama nagaa qabuutu nyaatee dhuga yoo nageenyi jiraate jaalaltummaan jirti wanti hundi nagaa irratti hunduutu waan taateef sirra dhageeffatu gurtaa maame dhageeffadhaa guutuun keessanuu bakka nageenyi hin jirre wanni takka illee hin jirtu akka gaafa duraanii xiiqii gaafa duraanii irraanfanne hunda keessatti na deebisu jirtan waan gaafa duraanii irra dabarre hunda waan gaafa duraanii jirtee miti waan gaafa duraanii dhiifama jennee irra dibnee bira kun hundaa wajjin waan jirtan saniif irra dibaa booddee nama diba jaanii ganama jirtan ammallee isinitti hin bariine waan ta'eef subii jirtanii gizeedhaan waan guutan san ana malee osoo namni tokko loon isin hin dhageen tokko osoo isin hin dhageen akka fuutanitti akka qabdanitti gallakkisa abadan isin malee namni tokko illee namni ibsaa qabu hin jiru an dibbaan dibbatti hin jaa maaliif kana jette yoo naan jette waan hin jee'in qaba waan irra dhaabbadhee jechuu jiru jira
akkaan ede viidiyoo tiyeessanii maxxansetti dhaadannaan isaan ede naa godhanii dhaadannaan ede isaan naa godhan tanaa wajji ol qabatti. Yoo si qabuu dadhabne ibsaa qabuu hin dadhabnu naan jedhan. Yaa'ite silaafuu si qabuu hin dandeenyuti ibsaa qabuun nu dhibdu ibsaa qabuun nu laaftuudha naan jettan. Osoo bakkee ibsaa qabdan sana qabdanii sana jaan. Maaliif jennaan anaaf inni garaagarummaa guddaa qabna. Inni abbaa ilmaaneeti. Rakkoo isaa san ilmaan isaa yeroo harkan hedduu qalbii cabsa waan ta'eef ganama jirtan ammallee waan kana takka osoo nam tokko isin hin dhageenye karaa nagaatiin fuutanii osoo namuu isin hin dhageenye firraa akkuma qabdan san gallakkisaa. Tokko isin malee bakka takka bakka namni bakka dhabu hin jiru. Bakki takka bakka dhabu hin jiru. Walaa maamme walaa abdii. Arkitanii sammuu teessan akka itti yaaddan agartanii akkana beektan gaa'isin. Rabbiin ganamaan gartee hadarraa kan nu hudhachiise ganamaan gartee miti bakka hin taane dhaabbanne. Rabbiin ganamaan nama akka keessanii taguuga farjii kanaa wajjin wal nu barsiise. Warra gartee qorii itti nyaatatti udaan. Warra akka keessanii kana jechuudha. Ajjuusaa warra sammuudhaan hin yaanne warra maal nyaanna taarraa malee taboruu itti mul'anne warra kaleessa nutiin kun maal keessa waliin turre hin beekne taarraa malee warra gartee taboruu isinitti mul'anne jechuudha. Kaayyoo har'aan tanaa malee taboruu akkamii boruu rabbiin isin dhaabaa warra jiru wartee miti tana isin keessatti numni rabbiin kaaliqni akka itti beektanii akkana duuba malee isin godhan. Saniifuu daawwattoota kan jedhan qaaliif gaarii har'aas taanaan boruus namni tokkollee kan gartee ibsaa qabu hin jiru. Namni tokko itti nama dhibbaan dubbatti. Maammee fi abdii achitti namni tokko keessatti qartee ibsaa qabu hin jiru. Dhimmas namni itti qabu hin jiru. Namni aara itti qabus hin jiru. Ibsaan abbaa kamiyyuu taanaan Amaaraas ta'e Oromoo Tigirees ta'e saba kamiyyuu taanaan nama gartee nagaa fi jaalalaan jiraachaa ture. Nama kamii wajjin walitti bu'ee hin qabu. Abbaa kamii wajjin walitti bu'ee hin beeku. Isin jabbiloota akka keessanii warra gartee dubbatee hamtu dubbatee nama dubbachiisu kana. Warra gartee sababa barbaadan maaliif kaayyoo teessan waan taateen na dhiben. Osoo kaayyoo teessan beekee waan isin barbaadan san guutuun isin godha. Garuu kaayyoo teessan hin beeku re'an. Himadhaa kana feena jaa. Maallaqa feetanii? Moo shuggutiin dangatti isin irraa fuudhan akkana isin deebisuu feetanii? Ni jirti sunis. San barbaadanii? Isiniifin viidiyoowwan barbaadanii taanaan natti madda. Ana kan isinii godhu. Isiniifin godhaan barbaadan guutuu. Himadhaa. Saniifuu arraas boruus taanaan osoo aduun isinitti hin dhiine. Osoo halkan kun isinitti hin bariine. Gizeedhaan irraa gallakkisaa. Gizeedhaan nageenyi waa hundaafuu gaarii isin hin jedhin jiran. Nageenyi waa hundaafuu gaarii anaas ta'e isinis nu hundaafuu gaarii karaa nagaatiin walii jaana taanaan walii jaana santoo baannaan ammoo walii gabbaana namuu ni jirra. Kallattii barbaadan hundaan akka ilmoo namaa tokkotti hin dhaamsa isinii dhaamu jiran. Dhaamsa namni isiniif dhaamuun isinii dhaamu jira. Karaa nagaatiin gizeedhaan akka qabdanii gallakkisaa. Lakkee kunnuun ta'u jennaan ammoo rakkoo ofirra fidina. Taraa tana yaa'u takkara lama namni obsa takkara lama obse lamarra sadillee isin obseetiin jira. Afraffaa isin hin obsu. Tana bareechitanii beektan isin hundinuu. Bareechitanii beektan akkaan isin hin jee kana godhaa. Yoo san too baatte immoo wal garra.